waan naan jedhe beektaa nuhi jedhe dhaabbota sadii ijaarree turree naan jedhe gargaaraa turree naan jedhe yeroo TPLF EPLF OLF ijaarree waan barbaadan hunda dhiyeessinee fi sagantaas baafnee fi sagantaa baatii sagalii kennineef qofa jedhan haga baatii sagalitti akka waan akkasii san injaaza godhan akka hojjetan akka raawwatan goonee fi gadhiifne waan barbaachisu qofa kenninee fi jarri TPLF fi EPLF ji'a jahatti fixatan sagantaa isaanii jedhe. Abaawoon bakka kaambii isaallee hin bilisoomfannee naan jedhe ji'a sagalitti. Kanaaf uummanni kun sagantaa dhibii qabaa naan jedhe sagantaa isin hin beekne akka dhibii qabaa. Jennaan sagantaa dhibiin qabu uummatatti addaan jira. Teessumni lafaallee addaan jira jedheen kana akkamiin waa hedduu jira sun haasawni gabaabatti waan akkasii fanaan jedhe jechuu kiyya. Hayyee mee amma isin qabsoo yeroo sana agarsiifaajii akkasii keessaa qabdan wanta gugurdaa sosochoota ollaan fixannee miti. Masrii qunnamaa ture mambaasii achi yeroo hedduu qunnamaa ture eegas illee hatta haga biyya Kanaadaa kana dhufe illee namni wahii natti hedduu kaasuun barbaanne natti wanni jedhee waraqata kiyya kanatti naageessi jedheeni xayyaaraan sa'a 5 deemee bakka baaseen jirutti xayyaara biyya fagoo addaan jirra bahakuun magaalaan guddoon nurraa xayyaaraan gara sa'a 5 deema. Toloo haga Torontootti sa'a 4 achirra illee sa'a takka se'a jechuun achi deemee waraqaa san kennee fi achitti warra imbaasii ballamanii haasofsiisu kana keessatti waan barreesse afaan Arabaallee barreesses jira xiqqaa waa'ee muslimaa laalee waan barreesse jira sanillee kennee fi jennaan maqaa kiyya arginaan warri achi keessa hojjetu keessaa tokko ati Naayiroobii turteeni naan jedhe. Hayyee. Jedheen edaa warra achi keessatti duraan na beeku jechuu kiyya waan akkasiif at ture. Eegas agam biyya kana dhufe yoo ta'u amma bakka wanni qabanitti na ergaatu na yaamaa turan gannaa ayyaana isaanii bilisummaa maalii kana takka handa hin yaani. Rasmiyyaan officially wanni mandaa'ee tumbasee na ergaa ture ammoo waan akkanaa kun kana masrifaa fi kadhibii Somaalee ilaalchisee Somaalee baadhibbatti damee isii cufa keessattuu ID't fa'aa sadarkaa guddaa keessatti sadarkaa hatta fuudhee namitti aanaa isaatu Naayiroobii qubataa dhufee achi wanni jira achitti bira deemnee yeroo tokko fa'aa diimaa fa'aa bira geessee wanni jechaanii ture akka nu Oromoo taane beektaa jedheen. Reediyoollee barbaandan reediyoollee isinii bannaa nuti gadi hin dhaabbannee waan barbaadu waa'ee qadiyyaa waa'ee keenyaa addaan baafnee ilaalluun jedheetiin waan hedduu ture. Karaa isaaniitiin hedduu hiriira guddaan gidduu ture yeroo tokko fakkeenyaaf ID't yeroo biyya dhiyaa kana wal dhaga'ee Finfinnee dhaqeetiin irraa wanni isaa irraa kaasanii eegas Naayiroobii dhufee Sareenaa hotel qubatee bakka amma Hurubaa kana keessa jirtu. Amma bakka bu'aa isaaniitu jira amma anaa fi Tasfaayee kan jedhu kana warra Naayiroobiitti waliin ramadamnee isin geessaa isin qunnamsiisaa koottaa jedheetiin qaaman isin qunnamtii duraanuu qabna. Yoo dhufne dirreetti bahee dirree ala ta'a bakka Hurubaa hoteelii irraa ala bahanii guutanii bira ta'an joornaalistii kanaaf nama garagaraati Habashaaleen jala yaati gaafasi. Jennaan inni amma asitti arguu hin danda'amu mee Muhammad Igaal isin dubbisiisa jedhee pirezidantii Somaaliilaandii isin dubbisiisa jedhee waliin yaanee hoteelii jala dhaqnee inni fooqii tokkoffarra jira. Jala dhaabannee koolboksii kanaan bilbilee fi jaal kun warra kanaattu ka OLF isin si arguu barbaadanii jedheen. Iyyanna inni iyyuu hin dhageenya wallaahi hin dhagaa barra arguu hin danda'u maarkee karo jedhee barka inni iyyuu barre arguu hin danda'u jedhee iyyee barra iyyuu. Namichi irrifatee gurbaan waan akkasii keessan beeku. Maaliidhaaf? Hanqissaa lammaffaati kun achiin durallee qissaa isaa qaba waa'ee isaa qaba 60moota keessa 60 gaafa Somaalee dhaqne kana gaafa 68 keessa illee qissaa isaa tama san fakkaattu qaba. Inni kun gaafa san ministeera Somaalee ture gaafa 68 san pirezidantiin Abdurrashiid ture. Achiin dura beektaa gaafa Haaji Sagdaadhii kanattu waan jedhee madabii jira Mogadishoo kana keessa mana madaba fuuldura madaba jira galgala achi yaa'anii taa'anii maanguddoon ta'e natti yaate waan haajiin galee Haaji Saggaa Sultaanaa waan mootummaa walii hidhaa qaba
akka sultaanaa tokkotti ilaalamaa. Odeeffachuuf biratti ta'anii anillee cirracha keessa taa'ee dhageeffata. Cirracha keessa achi moggaa taa'ee. Maal jedha Haaji Isaaq beektaa har'a kun mootummaa Somaalee bira dhaqee Abdurrashiid pirezidantii bira dhaqee kan ministiroonni cufti waliin jiran bira dhaqeetiin ummata kiyya kan naa hidhachiisaa naa galchaa ummanni kiyya asif faca'ee kun ulfillee miidhamee naa galchaa jennaan afaanii fudhatee Muhammad Gaalisatu biriminista yeroo sanii Abdurrashiid osoo hin dubbatinni dubbatee waan jedhu ummata kana isin lafa isaan biyya isaaniitiif hawwitanii anteenna tanaaf sodaadhaa dafaa nurraa sinqiitti godhaa biyya teennarraa qulqulleessaa jedhee waan akkasin na mudatee jedhee Haaji Isaaq maanguddoote gurra kiyyaan dhagayaan ijoollee ta'uu waliin. Yeroo sanirraa jechuudha inni kun nama baratee jechuun waan amma Somaaleen haasoftu kana gaafas qaba inni. Bara amma Somaalee afaan dhageettuun beeku bara Somaalee bara lafa fudhanne jettu bara nurraa Oromoon nurraa fudhatu jira jetti bara amma beektaa. Akkas jetti. Akkasii sana inni waan akkasii yaadni sun yaada dur ture. Jechuun yeroo lammaffaa ta'amma Nairoobii tana jechuu kiyya Muhammad Gaalisaaf haarayaa miti. Nama baratee kan isaan qaban irraa yeroo san tokko waan akkanaa ture suni waan Keeniyaatti godhuu ture hin barbaachisu waa hedduu jira akkuma isitti haa taatu. Antakkaa namni natti hin beeku ta'atta mallaqa fa'aa yeroo takketti yeroo 20,000 fuudhu jira bakka horii fuudhanirra. Takka taksillee hin fudhanne takka. Doolara 20,000 jechuudha. Doolara kaashii 20,000 fa'aa fuudhee feestaalii kanan dhaqee harka dhufaa akka nama wanni bitatee akkasitti hin galaan. Takka ifuma takka anarratti hin baddeen beeku saantimii tokko ifillee nyaaddese xiqqaallee wanni hin jedhu ifirratti hirkachaa ture. Maayii irratti waan bosaan ergadhuuf wanni ergadhu akkasii maayii irratti malee wama kiyya 230 doolaara argadha hojii tiyyarraa torbaanitti wiikendii hojjedha wiikendii sabtii fahada hojjedha madrasaa guyyoota kaan wama dhaabatiif wama ummataati waan naan godhu jireenya guutuu akkasitti dabarsee kun kana kaagee gara daawaatti deebine maaliif daawaa namatti haasa'uu dhagaa eegas dhufee akka duraatti nuti jalqabee maalii goonee jedhu waan akkasii dhaga'aa. Itti dhufna inshaallah kanneen illee itti dhufna wallaahi wanni isin barbaannuufu wanni hedduun seenaan hedduun hin saamamte taqabsoo Oromootuunis hin saamamte tadiin waa hedduu rabbiin isinii halaka waa hedduu akka godhaa turtan. Naaman taate jechuun achuma taate kadhaabati deebi'ee sadarkaa hoggana waraanaa keessaa namoota nagayaa fi Bosniyaa turan namoota ajajoota waraanaa Keeniyaa keessaa kabaradhee waan barbaanne torbaaniin meeshaa waan wanni jedhu Eldoreedii tana wanni jira katiyyiitii baasu jira faabrikaan. Jirra kuma hagasii torbaaniin magaalaa daangaa irratti moyyala irratti xayyaara achitti isinii buufna torbaaniin ka jedhu sadarkaa sanillee ga'ee meeshaa garaagaraallee na bira fidanii waan dhibillee wanni jedhan hatta Keeniyaa keessatti akka Keeniyaatti illee jechuu kiyya. Warri sheekotaa isaantu na dhoysaa ture warra hogganaa kana guutuu. Hogganni cufti wal ga'ee mana fuudhanii maqaa isaatiin warri imaamaa kun warra jala jiru kun Indo yamma tokko mana fuudhanii namni osoo hin beekne karaa Karyokoo dhihaatu kana maal ganda tokko karaa siree iskuuliin naannoo saniin olitti jira. Kan namni tokko hin beekne galaasan keessa jiru. Ka'ee nu cufti isaanii keessa achitti tajaajilaa turan. Achirraa fuudhee warri Somaalee xayyaaraan dabarsaa. Gaafa tokko ammoo ka taaksiin galaasaan deemu namni argeena jala fiigee inni isa ta'uu hin beekne illee anuma dhaabuuf jecha taaksiin fiigi jedhee harkaa baase osoo akka nan argine. Jechuun hojii akkasiisan ture hojii waan garaagaraa akkasitti ture hatta Keeniyaatti illee akkasitti irraa fayyadamuu ture. Keeniyaan ammoo hedduu harkaan irra qabaa turte hin beekan tokko waan godhu kana beekanii. Takkaallee wanni hin jenne an uummata tajaajilaa boorsaa tahee wanni tahee nama kana waraqaan kan dhufu kana abbaan ilman amanu warri namni amma baqataa kun ilmi abbaan amanu ilmatti hin kennu amma kama abbaan jiruun san bossallee wanni biratti qabee kaan bakka waliigalaa kaa bosa aadii kaan ammoo ka waan dokumentii bira qabee ilmillee yoo dhufe abbee fidi jedhaanii akkasitti itti kenna. Akkasi addaan eegaa ture. Horii faatti dhufee ture dur wanni hin jiru hawaalan kun hin jiru bostama keessa kaayanii wanni maal express maalii jedhan keessa kaayanii yeroo wahii nama wahiiti horii erganii guyyaan sabti garama itti eega guyyaa walakka dhihaatinatti dhufee horii akkasii naa ergan jennaan ammuma nu yaas jedheen achi fiigee dhaqe yoo an dhaqu bossaa dhaqu mee bossaa wal jaljalaa qabaa kunoo dokumentii wahiitii dokumentii foormii wahii kan dafee guutuu barbaadu jira jennaan keessa na seensise bossaa.
bakka meeshaa bakka kaayan kanatti bakka qufuluntu jira kophatti wanni gooruuti ijaaranii gooruu sana keessa kaayanii bosaa wanni boorsantii kana edaa namichi bane keessatti doolaara 400 arge achumatti deebisee haga namni cufti yaa'u guyyaan sabtiimi haga namni cufti taa'u eeggata edaa inni keessatti deebisee bara keessaan fuune. Seenee yoo jiru amma arge banaa qaba bane keessa doolaarri argee jennaan inni itti garsiisee fudhee akkas silaa narratti hin bahe rabbiilleen akkuma inni jedhuuf akkasin na eegaa ture jechuu kiyya rabbiin akkas hijaaba godhee fi akkasitti takkaa narratti hin banne wanni nama. Ammoo dandeettii kiyyaa miti fedhii tiyyatu akkasii akkasuma rabbi naa godhe yoo rabbitti wanni jette ani waan godhu kana qofa beekta akka dirqama diinitti ilaala beekta. Maashaallah. Kaayoo tiyya jalqaballee qabsoo tiyya dirqama diinitti ilaala malee han dirqama hawaasummaa qophaa miti. Dirqama diiniiti ana dirqama kiyya bahuuf an madiinatti illee nama hedduu argee siyaasarraa baqatanii jennaan nama siyaasaa sila jaalatuu miti kanatti itti dhiibee na seensise. Dirqama kiyya maal rabbiin maalti himnaa ooda yoon fudhanne waa'ee uummata keetii waan jedhu kan annatti dhagahamaa ture. Waan kana fakkaatu kanuma jechuu barbaade waan keenyatti rarra'us. Sheeka dhugaa dubbachuu fi namni wallaahi waan hagas ulfaatu hojii hagas geettu sanii hawaasa ofiitiif hojjetanii guyyaa tokkollee waan kanarraa namni miidiyaa irratti illee nu agarre ammoo namni isin beeku maal waa meeqa akka dalagaa turtan waa hedduu dhageenna ammallee rabbiin umrii isin haa dheeressu. Mee qabsoon akkasitti faajaa turtan akkasitti hooggantoota ABO gurguddoo sanniin harka irra qabdanii dalagaa ganaa dalagaa turtan qabsoon sun mee bakka yaadame san ga'ee kaayyoon yeroo san qabsaayaa turaniif hoo akkam turte mee goolii yeroo san ga'uu barbaadan maal ture? Deebiin kiyya dinqisiisuun mala ga'ee jedhaa san. Ani akka kiyyatti ga'ee wayita umrii qaba namni kun namni amma har'a an umrii kun 70 Januarii kana 70 seenaa akka waraqarra na barruu qabutti. Jalla rabbi isin yaada balamlee 70 biraatu 72 biraatu yaada. Isa kana ka qabu namni har'a dhalate kun beektaa waa isaa fi wanni tokkollee bakka hin geenye akkasitti ilaaluu mala namni jidduu sana ammoo waggaa 10 dura dhalate waggaa 15 dura dhalate kun fi namni kun akka itti ilaalu dabsoon tokkollee bakka godhiisi inuun jalqabnee jedhaa bar. Ana ammoo qaata geettee jedha annabi gara kiyya akka umrii kiyyatti ilaala malee ana waan dirqama kiyyatti ilaala an tiyya dirqamni kiyya kun ka isaati namuu dhaloonni ammallee dirqama fi qaba an kiyya bahee akkasitti ilaala gahee akka dhaloota kiyyatti bakka gahee akkasitti ilaala gabaabatti. Mee dhuguma waan hedduu haala akkasiitiin haala akkasii sodaachisaa san ka abbaan fedhe yeroo san poolisuma biyya kanaa Keeniyaa fa'aa keessatti akka fedhanii nama ukkaamsuu danda'anitti riiskii agasii fudhattanii akkasii uummata keessanii hojjetaa turtan. Mee qabsoo san keessatti muudannoowwan addaa wanni isiniin irraanfanne ka ammallee akka barnootaatitti namoota biraatiif taayatanii yaaddan jira. Wanni ani dhibbatti osoo parsentiin ta'iin beeku namni waan godhu jalqabaayuu kaayoo qabaachuu qaba. Kaayoon inni qabu awwalan wanni an godhu kun dirqama kiyya jedhee yoo beeke wanni kun osoo namaaf hin tahin osoo sabaaf hin tahin kiyya waan kiyya. Lammaffaa kana qarqaaru rabbii kiyya jedhee rabbitti yoo wanni jedhe tika qaba jechaa namni sun. Mana kiyya san beektaa dhufanii marsanii achi oolanii nama achi dhufu narratti eegaa turanii bar mana kiyya san dirree jira argite. Nama ta'e isaa wanni na dhiisa maaliif nama achitti baruuf hoggana gurguddaa kanaan na bira dhufa gaafa garii achitti illee wanni jedhanii nama barachuuf wanni jedhan eenyu camaa dafaa baru achi jiru na biraa qabanii bara anatti tajaajilaa ture wanni isaanii waan isaan barbaachisu anatti kennaafii ture. Wallaalanii sitti hin fakkaatin ifii qabatee na ijoollee ta'e na sobee na bira dhufe kaadireen isaanii nama kaadiree beekama fuula isarraa beekama akka nama wanni ta'e yakkamaa ta'e. Kaadireen kun kaa'eennuuti. Kaawayyaane. Malmatti natti dhufeetiin kun ootii dhageenye ati nama uummata keetii hedduu uummata gaarii namni akka keetii qarqaaramuu qaba ammas kun kitaabas barreessuu jirta jechaa dhageenye ani yuunivarsiitii illee hatta akkasiin natti fidan ani warra yuunivarsiitii irraa deemu jedhaniiti kitaaba keetillee hayyama itti sii baasan biyyattillee akka mirga isaallee si eega mootummaanii namni akka keetii qarqaaramuu qaba waa hagam natti haasa'ee jechuun kiyya qaamallee na bira dhufaa turan
bilbilaan silaa dhiise halkan natti dhaadachaa bulanii nu boolisa jedha yookaan natti dhaadatu sun nan beekan jirree jiraa ture. Ammoo kana cufa kana eege rabbi qopha. Anis rabbi masan abdadda malee maaliif waan an godhu kana ani akka amantii dirqama amantii kiyyatti ilaalaa godha waan godhu kana. Namni gariin natti dhufeetiin wajjara kana biraa maal goota jedhee naan lola. Akkamitti amantii akka waan an amantiirraa fagaadhee tokkotti faa akkasin na fudhata. Abboo an akkasitti ilaalu an bar dirqama kiyya bahutti jira akkasitti ilaalaa. Ummata kiyyaaf wanni jechuudha. Eenyu waliilleen hojjechuun dirqama wanni miti jedhee akkasitti nan amanu hedduun akka waan amantiirraa alaatti ilaalanii an ammoo amantii kiyya dirqama amantii kiyyaatti akkasitti ilaalaa ture qooda fudhachuuf. Maqaan kiyya ani dhaaba keessatti sheekummaan beekama. Alatti sheekan akkuma reefullee ati barreessi jette sana sheeka takkaa jedheetu hin beeku. Biyya kanatti illee warra sheekota akka jiru maqoota kana haa dhiifnu jedheeni ture. Akka ammatti natti kofla warri as waliin jirru. Maaliif jechuun an jedhuuf dhugaaf jedhe dirqama ofirratti baachuu bara amma sheeka yoo jedhe dirqama ofirratti fuudha jechuu bara amaanaa. Inna aradna al-amaanata ala samaawaati wal ardi. فإن يحملنها وأشفقنا منها ربين جلساني بيتا إفرتي أنا ما يوفد قافة ما فد جاتو بر إفي بربادة أنسانيف دي دمالي جبيتي ميتي مقا درجاتي مقا كبجاتي مقا ربي كنا ربي إنما كنا كيتي نمني قراش مال تاوف ما دي فتراري تاوف دور بيتا إلى سلاسي جلت چتي بدي چتي جاها قمتا عبر ani maqaa rabbi diini kiyyaatti yaamamu kana hedduu kabajaa guddaa ammoo wanni an akka ilaalu faallaa waan kiyya faallaa wanni hedduuni akka gaafatamatti ilaalaan gaafatama ifirratti fudhachuun anarra sheeka jedhee yoo badiin irratti argamteef yoo Hasan jedhame tokkoo miti akka itti laalamu tokkoo miti. Beekummaa san eega fudde waan sheekummaa ulaagummaa sheekummaan barbaachiftu saniin mul'achuu qaba waan jedhu asiin gama kiyyaan gamanaan akka namatti hin dhufe kun duraanuu durrii haanaan jedhanii fa'a. Akkasuma jedhanii malee waan dhibbiin jedhanii bar diini irraa waan himan sababa kiyyaan diini kiyyarraa waan himan. Kanaaf ani ilaalcha akkasii kana qaba. Ani aadaa kiyyatti illee waan rabbi irraa galatoomfadhu irraa tokko dirqama kiyya laala malee kan nama dhibii ilaalu. Fakkeenna nama natti balleesse ati wii tokkollee qaba natti hin fakkaatu. Maaliif akka itti ilaalu nama sun dirqama isaati. Yoo natti hamtuu hojjetellee ani sun dirqama isaati jedhee akkasitti ilaala. Kiyya ammoo maal ka jedhu akkasitti ilaala waan rabbitti galatoomfadhu irraa sanirraa tokko saniifuu namallee waliin dhabu hedduu ani yaadadhu nama wal dhabee ka wanni jedhe natti namni hamtuun hojjenne jechuu miti. Hedduutu jira waa hedduutu jira sanumaa waliinu hatta warra diinaa sanillee achi keessa jiru sanillee hatta waan an ummata kiyya waan akka ilaalcha qabuuf jecha rabbiin narraa hijaabee kanattu ture kanaaf wanni an dhaamuuf jechuu kiyya nama dagadhee dubbii heddummeessee dagadhee biraa fagaadhee waan hojjetu dirqama kiyya jedhee akkasitti hojjechuu xiqqaattee guddatte waan xiqqoo keessa rabbi barakaa kaa'e yoo ati waan kana dirqama kiyya jettee ittiin naadaamtu gaafa fakkeenya amma nama qabsaa kana umrii isaatti fixe jiru ka amma nadaamaa akkasitti umrii keenyatti balleessine jedhu jira hasaaraa fi duniyaa wal aakhira akkasitti ilaalu an akka nama dirqama ifiitti baheetitti gammadaa likkii malee irraa waan deemu jiru keessattuu dhaloota amma wanni argu kana waan amma argu kana yoo argu wanni barbaadu tokko dhibbarraa dhibbatti guutamte akkasitti ilaala. An akkasitti ilaala. Dhugaan akkuma jedhe kana warri maayirra dhufe kun hin geenne haa itti fufuuti dhugaa akka isaan guutamne an kiyya guutame akkas ilaala. Kanuma. Deebiin ajaa'iba. Ayyee naataatii dhuguma nullee akkanuma walumarraa fuudhuudha. Nu haga bakka kanaatti deemuu fi taama booda teessan jettaniirtan inshaallah nullee bakka yaadnu san haga dandeenyu numa dhiibna inshaallah rabbiin jazaa isin haa kafalu ammallee isin ittuma jirtanii takka irraan dhaabanne rabbiin isin haa lakkaa bakkuma isin niyyatan sanitti. Mee amma gama qabsoo kanallee asumatti keessaa baana garuu gaafii takka asitti isinii qaba. Qabsoo Oromoo tana keessatti amma yaada lama tokkotu qabsaa'ota Oromoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduutti deema. Tokko Itoophiyaa tana keessatti mirga Oromoo kabachiifnee jiraannaa, mirga sabaaf sablammii illee kabachiifnee nuti uummata guddaadha jedha. Warri ammallee nuti lakki biyya Oromiyaa jedhamtu ijaarannu malee keessattuu warri kaabaa kanaan waliigaluu danda'an jirru. Warri kun yeroo hedduutti illee ifaanyee yeroo hunda rakkoomatti seennaa. Kanaaf jecha nuti Itoophiyaa tana keessaa bahuu qabnaa biyya Oromiyaa jedhamtu ijaaruu qabnaa jedha.
Meeqeeroo qabsaa'onni jalqabaa warra Haajuseen suuraa irraa kaasee haga warra dhaaba isinuu kunoo gargaarsa ganaa kana godhaafii turtan abaa'oo dabalate. Kayyoon isaan qabsaa'aa fi turan Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamtu ijaaruudhaaf qabsaa'aa turan moo Itoophiyaa keessatti mirga Oromoo eegsisuudhaaf qabsaa'aa turan mee gaafii kana akkamiin waliin nu araarsitanii nu deebiftamee isin akka hayyuu amantaatittis akka nama siyaasa Oromoo kana keessallee qooda guddaa fudhateetitti ifaajee guddas keessaa qabdanitti waa hedduullee beektanitti mee kaayyoon itti Oromoon wareegama gasga'u san kafalaa ture sun maaliidha? Amma hoo eessarra jirraa kanallee ittiin xallaa keessa galtanii akka gaafii kana sirriitti bal'iftanii nu deebistan fedha. Sanigaa warra siyaasatti deebisaa haa ta'uuti jechuun kiyya sagalee qaqqabadhee suuta waan jedhu. Osoo wanni hin jenne mee yoo fudhanne hawaasa nu gabroonfatee fi Oromollee lamatti yoo wanni akka laallee waan gara garaati. Saba dhibiitiin gargara jirra. Sababoota ollaata keenyatiin warra afaan takka amantii takka naannawa tokkaati. Nu akkasii miti. Akka aadaatti yoo laalte namni manarraa bahee hawaasatti baha mana keessaa baha awwalan nama akka tokko akka dhuunfaatti eegasii hawaasa tahaa eegasii deemee biyya warra nama sabaa tahaa. Akka aadaatti yoo laalte nuuf Habashaa waliin fakkaan waliin deemuu hin dandeenyu. Nama gamana ilaalee deemuu fi namni gamas ilaalee deemu waliin deemuun hin jabaatti. Walillee amansiisuu hin dandeettu. Akkuma walitti dhufeen addaan fagaataa deemaa gamana deemaa inni gamas deema jechuun kiyya waliin fakkaatu yoo laaltetiin jette nuufi Habashaan akka nama lama ka waliin dhaabbatee wal taana jedheetiin eegas fuula waan gamana deemu atillee gamana bitaa deemaa innis atis mirga deemtaa innis bitaa dabraa akkuma wanni jedhuun addaan fagaattanii walii galuun hin jabaate aadarraa burqa wanni suni akka aadatti akka hin dhagayetti daa'imni akka Habashaatti haadha abbatu dura nyaatee dhuga osoo daa'imni nyaanne haadha abbatu nyaatee dhuga. Dur wayita ifaan hin jirre kurraaza matarra kaayanii duyda galchanii achi galchanii daa'ima haadha abbaa nyaattee hambaa nyaataa jedhan. Ilmi sun akkamitti guddata atummaan mee ilaali. Ilmi akkasitti guddate daa'imni akkasitti guddate ka jaalala malee shira akkasitti guddate shira malee maal yaada maal irraa eeyida daa'ima akkasii yoo guddate. Takka Oromoon yoo qalatus yoo jedhus dura dubartii fi dhandhama dubartii fi ijoollee jedhan jalqaba. Waan garaa keessa jiru waan lallaafaa akka tiruu maal kana diiminna jedhanii tiruu fi akkasitti dhuga. Faallaa miti. Nama daa'ima akkana guddatee fi daa'ima jedhan dura daa'ima bakki waa kennaniif bakki itti ilaalamu wanni jedhu daa'ima. Afrika akkasi guddate warra akkana guddatee dhufa. Kuni sharri irratti guddata akkamitti waa dhuunfadhaa jedha waan haadha abbaan isaa godhan santu deemee keessatti lataa sanitti keessatti biqilee akkasitti sharri malee waan dhibi akkamitti nama dhuunfadhaa malee beeta baatii raammatoo jedhan achi ture waayila kiyya. Isattu waan jedhu maqaan Habashaa guututu maqaa koloniitii jedha Gizaaw maalii waan inni lakkaa'u maqaa kana cufa isaa maqaa koloniitii jedha. Humnaan bulchaa maalii kana waan kana cuftisa kun maqaan qooda qabaa bara nabiinu kan irraa jijjiirra jira miti nama ati akkasii mi jedhee ni bar maqaa akkasii kan harbi ka jedhu dhufee maqaan kee akkasii mi jedhee irraa jijjiirra jira maqaan qooda guddaa qaba. Maqaan qooda guddaa qaba barsiisa keenya kan amma jedhu kanatti duruu waan jedhe isin taphaa miti akka xiqqatti filaalin jechaa ture. Fakkeennaa jedhe ilmee leenca qabamee re'ee keessa guddatee jedhe waliin marga nyaatee guddatee akkuma isaan deeman deemaa. Guddatee amma wanni jedhu itti dhufanii maal warra kana keessaa gootan jennaan dallanii lolee warra kiyyallee na waa akka ciiftaa jedhee lafa gara galchee lolee akkamitti warra kiyyatti illee wanni jedhee inni re'een beeka. Jennaan ammamee bishaan keessatti iflaali isaan fakkaataa jedheen. Iflaali sunillee ni amansiifni lakki wanni maal warruma kiyyaa jedhee jennaan mee mar'adhuu jennaan aade leenciin aadami. Aadee jennaan re'een cufti biraa baqatte. Ayo deebisa ayuna deebisa ayo. Namni kun akkaataa itti guddate kana wanni qaba qooda guddaa qaba. Akka itti guddatan kun dhiibbaa guddaa qaba.
Dhiibbaa guddaa namarratti qaba dhugaa. Dhiibbaa guddaa saayikolojiidha wanni beektaa amma hatta dhukkubnuu jedhan bar dhibbarraa 50 waan saayikoloojii wanni jedhan bar waan akkatti wanni jettu bar dhukkubni namni dhukkubsatu kana wanni cinaan isaa kan dhukkubbiin qaamni yoo 50 ta'e wanni qabu saayikolojiin nasbee 50 jedhanii bar namni nasbee nagaa qabu dhukkubni illee itti laafaa bar. Sababa fayyaa isaallee tahaaf. Kanaaf nu jechuun saboota akkasii walitti dhufe jechuu kiyya namoota akkasii guddate kana lamatti walitti dhufe gizaawii fi nagayaa maqaa nagaa Oromoo baafatu kana badhaasa maalii kana walitti dhufe. Kun akkanaan osoo deemu cabsee Oromoo irraa cinaa cabsee saayikolojiin hatta nama dhukkubsataa kana dhibbarraa 50 ka qaamaa yoo ta'u 50 kun waan nasbeeti jechuu kiyya waan saayikolojiiti wanni dhukkubni namni san injifate saayikoloojii san injifate fayyaa isaa sababaa tahaaf iyyuu jedha hin qarqaara fayyaa ta'uuf dawaan fudhatullee wanni tahaaf qoricha tahaaf jedhu fakkeenya amma jedhan Ameerikaatti moo eessatti nama du'a itti murteessan wanni itti murteessaniifis summii akka obaasanii du'u summiin ajjeesuuf jennaan guyyaan ajjeessan ga'aniiti bishaanuma qulqulluu kana fidanii xarapheezaa dura dhaabanii summii dhugi jedhaniin dhugee achumatti yoosuma du'e jedhu. Wanni kun hamilee tun. Turan jedhee of amansiisee jechuudha bara kompiliitii. Ifa amansiise. Nu rakkinni akkasiisan qabna warra Oromoo mataanii gariin keenya waan amantii warra akkasiisan waliin fudhanne. Maqaa amantii osoo hin tahin maqaallee kama gooftota keenyaa san fudhanne maqaallee akka namichi maali kun Shamallis jedhu san Muhammadii fi Khadijaa osoo hin tahin Khadijaa fi maqaa amantii keenyaa fudhanne nuyi laakiin isaan gizaawii fi wanni amantiidha. Shimallis itu amantiidha. Amantii fudhanne laakiin warra koloniin fudhanne maqaa sanii miti kan fudhanne. Kanaaf saayikolojiin wanni waan hedduu waan tahuu qabu. Namni tokko yoo ati jabaa jedhanii jaba mataa daa'imni jabaa jedhanii guddisan akkasuma ta'a. Nu dur wanni jennu dhaloota keenyatti amaarri dhufe jedhanii sodaanna hin baqanna. Amaarri dhufe jedhanii ijoollee bootte amaarri dhufe jedhanii. Ammoo yeroo sanitti wanni sun sirriidha akkaan jedhutti maaliif beektaa? Akka isaanirraa baqatu godhe osoo akkasitti irraa hin baqatin sila akka warra wanni san ta'e warra akka Oromoo garii ka wanni fi fudhatu san ta'a itti maxxanaa yoo itti maxxanan waan ajaa'ibaa maqaallee ka warraa fudhatee amantaa warraa fudhatee akka eenyummaa ofii wallaalu ta'a sila. Wal gaafannaa sila Oromoo lafarra jira wanni Oromoo jedhan osoo Oromoo wanni kun diduu baatee Oromoo akka Arsii kana fa'aa jechuun wanni an Arsii ta'eef hin jedhuu baate sila Oromoo lafarra hin jira. So warri bahaati Arsii maaf Harargee irratti dhaabattee jabeenni Amaaraa achuma bira dabruu dadhabdeemi. Silaayin jiru badda uumame bada silaayi. Kanaaf fakkeenyaaf Nairoobitti namatti dhukkubsate nama keessaa nama hedduu an jaalladhu nama jabaadha. Saamu'eel Tufaa tokko beektuun beeku ani nama hedduu nama malee firiidha likkii malee. Obreessin wayii ta'ee biratti dhaqee an dhaggeeffamu jedhu warra qeesii amma kun karaa Adamissan faana wanni gamasitti maal jedhanii mana fooqii karaa wanni kaabaa irraa jiru kana kan naannoo saniiti chaarchii achi jiru isaanii saniitti guddaa fi baasii isaaniiti fi warra dardara nama 5-6 qabatee achi bira jiru yoo an dhufe Saamu'eel hedduu na jaalataa gammadee waan jedheeni eessi bar islaamni akka nu beeknu sanii miti jedheen. Islam akkanatti hin beeknu islaamni beekta sababa wannummaan duniyaa tanaa yoo furaa tahee duniyaa tanaa hiikee duniyaan tun wanni tahee nu isaa beekta nu amma baranna kun Adeestaa Yuunivarsiitii achi jirti hin beektami. Achitti illee baratee waan jedhe kun ooti Profeesariin Aslii wanni ture akkas ture kiristaanaatu nu barsiisee seenaa islaamaa kun akkanatti uummata akkana waan kana cufa isaanirraa wanni teknooloojii wanni jedhu kun cuftinu isaani ka duniyaa banee akka nu beeknu sanii miti bar islaamni kan biyya teennaa sanii miti ilaalcha akkasiiti. Kunoo Hassan nama wanni massaa eebbifame ammasaa miti digrii maduraa qaba. Isa eebbifame mee kunooti irraa dhagayii jedheen qeessichaan. Qeessichaan achi jira nama 5 bira ta'a. Innaan amma haasa'ee fi beektaa islaama jechuun hiika gara 3 qaba. Islaama jechuun diina rabbii jechuun Aadam irraa qabee haga Nabi Muhammad cuftinu islaama akkas tokko wal jalaati. Kalamaffaa islaama jechuun islaama Nabi Muhammad dhufeeni achi keessatti illee islaama jedhee arkaana jedhee keessatti illee qaba.
kana keessatti nabiyyoota ka waliigalaa sanitti nabiyyoota Aadam irraa qabee haga xumuraatti laayini takkitti ilaala, ija takkitti ilaala, ergama rabbiiti, diina rabbii tokko, akkuma rabbiin tokko diina rabbii. Wanneen isaa bu'uurri isaa tokko toohiidha. Bu'uurri amantii rabbi cufti amantii nabiyyoota kanaa bu'uurri toohiidha. Shari'aa qofattu addaan jira shari'aa. Kanaaf jechuun awwaalumaa aadaa sii kaasee fi namni waliin jiraanna jechuuf akka dhuunfaatti deebinee akka hawaasatti deebinee hawaasni kiyya kamii kun kan namni waliin jiraachuu barbaadu kun. Namni kun nama mirga kiyya naa eegu dhugaadha waliin jiraachuu waan biyya akkuma namni akkuma guddatuun beektaa biyyi tokko akkuma sabni isaa heddummaatuun humnallee ta'a. Ameerikaan amma 51 humna taasisa dhugaadha akkasuma. Laakiin keenya ilaalcha kophaa qabna nu akkasii miti. Uummata akkasiiti miti. Uummata warri kiyyaatti gabrummaa kiyya jala si deebisa jedhee faanoo maaliif lolti amma? Biyya sii dhabde? Hin dhabne. Bara kana dhuunfadhaa gaallaa dhuunfadhaa jedhaa bara. Akkas jedha. Akkamitti waliin waa ijaarrachuun saniif rakkisaadha. Amma wanni nu rakkise nuyi warra walitti dhihaatu waliin aadaa ta'u amantii waliin qabu kanatu nutti harkisaa ture. Ammallee warri kun yoo yaadatte biyya teenna dur amantii jijjiiraa jedhee Haile Sillaaseen qeesii guddaa fa'aa ergaa ture. Maanguddoon dura dhaabattee ati nama tokko nuti uummata bal'aa nulleen si jaalannaa ati gara keenya kootu jechaanii turanii. Afaan itti dhabnaan kama afaan keenya dubbatu kana nu keessatti qubsiise fidee biyya sarraa buqqisee nu keessa qubsiisee haga har'aatti isaantu lugaama nutti marii akkasii harkaan qaba warrummaan afaan keenya dubbatu. Haga amman kana akkasii harkaan qaba nuhi rakkinni keenya warri walii galu haa walii galu walii galuun gaariidha. Ka waliin galle kun maal haa ta'uuti yaani akka keessummaatti ilaalama kun hooma fedhe ta'e Oromollee nata nan gammadu waan kan muslima yoo ta'e nan gammadu dhugaa walii himuun wayyaa bar. Yaa yeroo warri fakkeenyaaf Harargee Arsii uummata wareegama guddaa kafale kana warra afaanuu bahee uummanni kun qabsoo islaamummaa malee qabsoo Oromoon goone haga jedhan marallee ture. Kana marallee keessuma dabartan jedhee yaadanuma beektanii. Kan qofaa dabreetiin jedhaa mee bar islaamummaatti yaamanii beektaa biyya ta'een dur shari'aaf afaan kana osoo amantii kanaan hin baratin hinuun jiruu ta'a bar. Afaan kana amma kana nu haasofnu kun jiraachuuf amantiin barachaa turre bar. Sheekonni ganda cufa keessatti darasaan jireenya isaa guututti bar jechaan argamne qindeessaa maali kaarraa yoo ta'u warri har'aatu hin beeknetti dhimma bahee barsiisee asiin ga'e amantii kanatti sababa bar afaan kana tiisu. Amantiin rakkinnan qabu. Amantii rabbilleen nama waliin hin jiraatin hin jenne. Haadhaatii fi abbaa keetuu wanni jettuu maali wasaahibumaa fi duniyaa jedhaami. Wasaahibumaa haadha abbaa keetii fi wanni keetis jechuun haadha abbaa hawaasni achumarraa burqaa jechuun haadha abbaan durseeti waliin jireenyatti fi kun barbaachisaadha. Laakiin haga amantiitti illee gadi bu'a rakkinni amma qabsoo kennaa kun amantii firraa sodaata amantii wanni kaani miti waan bilisummaa waliigalaati miti achi mataa keessaa qaba. Ka warra Habashaallee dhugeettu jira, wanneen isaa dhugeettu jira, Habasharra alatillee jiraachuu akka hin dandeenyetti hubatu jira. Hin jibbinu hundiinnu laakiin mirga keenya fudhatu Habashaan. Duran dhaabbadhu. Yeroo Haaji Huseen Suraatti waan sirrii ture akka inni cufatti saboota cufaa jedhe ka saboota cufaati. Maal inni baasee jedha bar fuula ifitti deebisuurra nu humna hin qabnu uummanni keenya hin dammayne. Harargeen irra kana ta'e kun fi eenyuun kun hatta namni tokkollee namarraa waan haqa godhatu waa bulchuuf wanni jedhu waan akkasiisantu ture. Yeroo sanitti diina ifitti heddummeessurra walumaan wanni taanee cufattu mirga dhabee biyya tana wanni jennee nu maal sodaannaa fuula deebinee eegasii waliin waan keenya sirreeffannaa jedhu qaba. Haaji Huseen akkuma jedhu san yeroo isatti sirrii ture. Ammatti ammoo yeroo ammatti warri Habashaa ka waan kanarraa waan barin Haile Sillaaseen dabre irraan barre Dargiin dabre irraa waan barre Ihaadig dhufe irraa waa tokko hin barre akkuma fi san ilaalcha isaanii sanumatti ilaalan haga amman kanaa yoo harkatti deeffatee gabroonfadha jedhee dhaloonni haaraan akkasitti ilaalu kun nun jibbinu ammoo isa achi haasirreessan asii miti warra haasirreessu warri waliin bulla jedhu nu dura warra waliin bulla jedhu san haasirreessu nu rakkinna hin qabnu biyya teenya keessallee jiraatanii nu garaa bal'aadhaa haasirreessu. Yoo isaan sirreessuu hin dandeenye nu uummata keenya wanni kana waliin jiraachuun annatti nam fudhatamtu. Yeroon kiyyallee dabre ammoo san mirga kiyyaa miti kana irraa waa himuun.
kabajamtootaa fi hordoftoota Oromoo 360 akkuma argitan sheeka keenna Sheek Hasan Maaruuf wajji turtii goone seenaalee hedduu kaafneet irraa mari'anne. Akkasumatti kutaaleen itti aananis itti fufu